Obboleettiin teenya takka mallaqa karaa hawaalaatiin ergeettee isin kontiraata odoo jirtu mallaqa 200 harkaa nyaatamee jira jechuudha. Ijoolleen kontiraata jirtanii mallaqa karaa hawaalaatiin ergitan of eeggannoo cimaa godha. Sababiin isaallee namoonni karaa hawaalaa wayyaa baankii irraa hawaalaa wayyaa birriin hawaalatti qarshii hamma kana sii taatee qarshii hamma soba birriin hawaalaa nama hin beekne nama sitti dhiyaatu hin taane. Ijoolleen mana xalabaa jirtan mallaqa karaa hawaalaatiin ergitanii imimmaan keessan mallaqa keessan hin dhabina lubbuu keessan illee hin dhabina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan fayya keessan jecha anillee naga jira alhamdulillah galata rabbi. Warroonni karaa hawaalaatiin mallaqa ergitanii obboleettiin keenya tokko karaa hawaalaatiin mallaqa ergatte qarshii 200 nyaatamtee jirti jechuudha. Isheen kan jirtu kontiraata karaa hawaalaa sii wayya jedhanii siistamaan irraa baasanii obboleettii keenya kana maal godhan dhabdee jirti jechuudha. Mallaqa 200 dhabdee jechuudha. Garuu gaafa kanatti obboleettiin keenya kuni rakkootu irra ga'e rakkoo garagaraatu irra ga'a. Maaliif achillee rakkoo irra ga'e mana keessallee birrii isillee hin dhabdee hojii isillee hin dhabdee wallahi billahi jechuun dhugaa rabbii isinitti hima saraaha YouTube kee subscribe godha gin subscribe godhaa jirtan. Ammallee jabaadhaa subscribe godha akka dafee ji'a takka keessatti akka 10,000 galu please na godhaa isin jechuu barbaada. An wantoota faayidaa qaban isinii fidaa jira. Kanaaf jechuun obboleettiin keenya kun nafsa isii takkiitii qofan dhabina. Garuu sammuun isii sun likkiin dalagu. Dubbattu afaan nagaan dubbattu ni cinqamte. Kan maaliif obsa waan hin qabneef ta'a. Obboleettiin keenya kun akkamitti dhabdee isinitti ta'e amma dhageeffadhaa sirriitti. Akkaataa isheen itti mallaqa isiisan dhabde. Obboleettiin keenya kun gaaf deemtu kontiraata deemte. Hin dhayxee mana xamaamaa wayiseenti. Mana baqqaachuun jiraa miti mana arabaa tokko tokko. Akkasuma dootaatu dalagatte gaafa ji'a 7 riyaala 7,000 jechuudha. Si achi godhanii as godhanii asuma biyyarraa walii galanii achi godhanii as godhanii mucatti hawaalaa ergisiisan. Akkamitti namuma hin beekne irratti ol fuutee qarshii 7,000 riyaala kennite. Haasama 7,000 yeroo ammaa kana qarshii meeqa akka inni dhufu isintu beeka hisaaban jechuudha. 7,000 ergitee namichoon gaafa kaanii lakkoofsa isaa akka bilbilaa sanii fudhanne. Inni eenyu akka ta'e hin beektu. Suuraa isaa maal akka ta'e hin beektu. Intalli gaafa sanii ani hin beeku anarrallee bilbila cufatee jettee mucattii kanaan jechuudha. Dhaqasa waanni har'a mucaa kana mudate bor isin mudachuuf deema. Bor mataa kee mudachuuf deema. Bor mataa nama birallee mudachuuf deema. Gaaf kaanii itti kaanii in kaate mucattiin imootu bilbila hin qabdu bakka yaani bilbila yeroo muraasa bilbilti malee yeroo hunda interneetas maalis hin fayyadamtu. Warrumti isin bira dalaydu riyaala 7,000 fuudhanii namicha kanatti erga. Hin beektan akkaawuntii Suudii keessa jiru guyyaarraa jijjiirama. Gaafa kaanii namichi lakkoofsa isaanii jijjiirate. Lakkoofsa irratti akkaawuntii irratti erganiin san hin jijjiirate. Namni hordofee nama san akkaawuntii san hin soqe gonkumaa hin jiru. Nama hin qabdu nama achi keessaan beeytu. Zim jettee intala takkiitti qofa beeyti. Intala takkiitti sunillee mala namichaa walii galte seeyaa gaafa kaanii birrii mucatiin 7,000 jechuun qarshii guddaadha. Riyaa 1,100 fayyadamde na fakkaata. Mintaa yookiin 200 ta'a. Tilmaaman garuu akkaan sabuti. Gaaf kaanii maal gootire mucaa kana ammallee san dhabdee kaatee rakkoon irra ga'a. Eessatti irra ga'a gaafa mallee dhiisee ergaa badee maatii warraatiin wal dhabuu eegalte. Gaaf maatii warraatiin wal dhabuu eegalte eessa dhayte? Biiroo na deebisaa jechuun cinqii. Namni waan hin beekne tokkotti hin seenu. Otoo baankiin ergatte, otoo maqaa abbaa isiitiin ergatte, otoo firii isiitiin ergatte, otoo maqaa haadha isiitiin ergatte sumuliin takka isirraan qocamtu. Baankiillee nama yeroo ammaa akka duraanitii miti. Sharafni baankii baay'ee bareedaadha jechuudha. Amma warri hawaalaa kun fakkeenyaaf 35 isinii dhoofne anin ijoollee Suudii. Garuu ka isaan dhaaniin haraamii keessallee wallahi dallaa warri Suudii keessa dalagan ijoollee ala dalaganii malee ijoollee kontiraata jiran. Dhagaa isiniin hima. Ijoollee kontiraata jiran dhibbarraa nyaatan akkamitti waatan 35 isinii dhoofne 36 isinii dhoofne isaan akkamitti dhaarre 30 dhaaniif yookiin 29 dhaaniif. Ani bar waan isaatu naa galuu dide.
akkasitti irraa nyaatu jechuudha ijoollee Saudi keessa jiran. Kuni maaliif barbaachisa? Maaliif ijoolleen xalabaatii fi ijoolleen kun nyaataman? Ani ofii kiyyaa gisee achi jirutti Qatar irraa Saudi keessatti mucatti wayiitti ergisiisee ture. Namichi gaafa dura nurraa fuudhu 35 naan jedhe. Gaafa deebi'ee mucattiidha ummootu 29 dheef. Nyaata jechuun ijoollee gara namichi saniin taazabe nuti sun ijoollee hedduu jechuudha namichi sun ijoollee xalaba miidhanii beeka. Ijoollee ala dalaydu bareedaadhaaniif isaaba isaanii dhaqaniitiin balbalatti irraa fuudhan qaama shawara kana yookiin akkaawuntii irratti itti erganii hin sodaannaa ijoolleen xalabaa hin baati ka jedhan bakka mallaqa isaanii gadiin ta'an. Afkaanii oma takka hin dubbanne hin callifne. Maaliif callifne ree? Maali wanni nu callifneefi gaafa kana namichoo nyaatee calla waan goonuu qabnu ka. Baankii irra wayyaa qaba jennee ergine gaafa deemnee laallutti immoo malleen baankii faayidaa qaba. Gaaf kana faayidaa qaba. Amma wayya dura sanirra amma wayya malleen baankii jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti baankiin bareeda sin sharafa. Garuu mootuyyuu wanni godhamu jiru. Waa hundumaa nuti immoo obsuu qabna. Akkamitti obsuu qabna? Waan namni jedhee dhageenye gara hawaalaa odoo hin taane finne ka darbe miti. San bakka wanni darbe jira. Ka dhufu mootu mallaqa kenna sharafni meeqan akka jiru namoota odeeffannoo fuutanii meeqan jira baankiin irra guyyaa irraa Itoophiyaa meeqan oole. Gabbuu haadha ol kaadha. Hin qopheeffata mallaqa keessan. Qaxiyatanii baankii irraan ergatan. Maaliif gizee tokko oole gizee tokko gadi. Warri naggaadeen warri hawaalan ergullee mallaqa isaanii ifama gizee tokko gadi gizee tokko ol isin jedhan. Ati kanuma hundaa dhiiftee karaan sii qajeelaa karaan kamtu sirriyoo jette mallaqa kee baankiidhaan ergadhu. Garuu odeeffannoo fuudhiti. Himmoo gaafa hawaalaa ergite seera ijoollee xalabaa jirtu yoo seeran dhaniif maali yooma ija sallaale hin laalu warroonni daldaltootaatu jechuun warroonni hawaalaa dalagan kun ijoollee xalabaa ta'ee nuti ijoolleen ala daladu ta'ee nuti moo birrii guddaan dalaganiif isaan isinillee obboleetti makeet obboleessa kee laale innillee isillee taharra dhufteetunillee borsi fayyaduu dandeetti. Warra amma achi keessa dalaga warra ala dalagan sun borgananii faayidaa akkasii qabu ijoollee har'a seenan kana sii ta'uu danda'a. Maamila godhatta. Maamila gaafa godhatte faayidaa guddaa sii qaba. Har'a kana ol qabdee har'a kana akkatti ol qabda. Boru akkatti gaddee kana ol qabda kana gaddee bifta. Wal dabarsita jechuudha ilma namaa kun. Garuu hundumtuu hin darba waan hin dabarre hin jiru. Barri kunillee hin darba barri dhufullee hin darba. Kanaaf isi warroonni ijoollee mana xalabaa jirtan mallaqa keessan hawaalan hin ergina. Sirreessitu nu sirreessi. Nu dhooftu akka ijoolleedhaa dhooftuti nu dhayi. Akka ijoollee ala jirtutti nu herreege. Yookaan immoo faayidaa maal nuu qaba. Taaksii isaanii birrii 50 fudhata. Baankiin ergi birrii 50. Faayidaan isaanii maanni? Isaan argatan jaatti qarshii 1000. Faayidaan isaa maanni? Faayidaan isaa takkallee hin jiru. Isin galee kanaaf jechuudha waan ani isin dhaan barbaadu ijoolleen mana koontiraataa jirtan isinillee ijoolleen mana xalaa baatanii barraa jirtanii ala dalagattan ijoollee teen obboleettii teeti iyya bayiif obboleettii teeti waan nu dhooftu dhayiif situ birrii irraa fuudhuu danda'a. Akka nu dhooftutti dhayi akka nu hasabdutti hasabiif bakka maali isaa nuti isinillee obboleettii teenna jettee mormuu fi qabda dirqama magin dhageetta jechuudha. Waan maal godhare akkana jedhe jechuu hin qabdu obboleettii teetiin. Isin galee kanan isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya. Wannan isin dhaamu barbaadu saraahatan obboleeyyan teessan kana bira dhaabadha. Warroonni biyyoota Arabaa keessa turtan warroota mana koontiraatallee turtanii jirtanii warroota ala dalaydanii jirtanii obboleeyyan keenya akka nu hirreedanitti hirreega yookiin nu hundumaa dhiisaa baankiin erganna. Innumaayyuu jechuudha mormii irratti kaaftanii obboleeyyan keenya kakaleessa dhufan. Akka nu hirreedanitti hirreega yookiin baankiin haa ergatani. Jarri obboleen kenneetani maaliif hin mormineef isin warroota naggaadee jechuudha. Maal yoo gaafattaniif maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Kun rakkoota kan qabu. Kana isin jechuu barbaada. Ani wanni biraa isin hin jedhu obboleen keenya mana xalabaa jirtan immoo jajjabaadha. Rabbi isin bira haa jiraatu. Isinillee warroota kaaniin rabbiin isin bira haa jiraatu.
jabeessa obboleen keessan isinin jechuu barbaada. Isinillee yoo karaa baankiitiin ergitanillee garuu hin dandeettanii rakkoon gara baankiitiin isin erguu isin dhoguu rakkoo biraati malee sila namni nyaatamuu fedhu amma bakki hunduu yoo sirraa'e wal qixxaa'e isinin jechuu barbaada. Kanaaf hamma kutaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni mudannoo qabdan namoonni wantoota barbaadan gara WhatsApp keenyatiin sagalee utoo guddisuun taane sagalee muraasa mudannoo keessan rakkoo keessan warroonni waan barbaadan hundumayyuu nu dubbisaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.